ልጆችን ክርስትና እናስነሳለን። አንቺም ትጠመቂያለሽ አይሻልም? ሰዎች ጋር ልጆችንም ክርስትና አስነሳው፣ እኔም ክርስትና ተነሳውኝ። እዚሁ ከቤተሰቦች ጋር ደስተኛ ሆኜ እኖራለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። Egaa Sumayyaan maal taatee ijoollee koo cuuphaa keessaa yookiin immoo ijoollee koo deemeen cuupsisaa akka isaan amantaa kiristaanaa qabatan deemeen cuupsisaa maatiinis na rakkisaa jiru ijoollee kee kiristinnaa kaasi jedhanii na rakkisaa jiru anis immoo cuuphamee gara amantaa kootti deebi'uun qaba jetteeti kaf viidiyoo hojjatte jechuudha. Hundi keessaniyyuu asirratti Sumayyaan dhimma ishee dabarfatte yookiin immoo viidiyoo ishee qofa kan isheen hojjatte waa'ee ishee kan ibsuudha. Garuu hundi keessaniyyuu amantii kam keessayyuu jiraadhatii amantii kiristaanaa ta'e amantii wanta feete ordofii na fayyisa jettee eega ordoftee gadi wanta barbaaddee ordofuun mirga keetii namni dirqamaan kana amanii san amanii siin jedhu hin jiru. Ati na fayyisaa daandiin kun dhugaadhaa sun dhugaadha yoo jettee kan barbaaddee hordofuu dandeessaa. Maarree Sumayyaan dursa eenyuuf jettee amantii ishee jijjiirratte amma immoo maal taateeti akkana deebitee kan jedhu waliin ilaaluuf deemna siniin jedha. Kana siniin jedha hordoftoota koo turtiin keessan hanga dhumaatti ana waliin haa turu siniin jedha. Egaa nageenya waaqayyo siniin daganne akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galanna waaqayyoof haa ta'u. Egaa warroonni maatii chaanaala kanaa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Akkasuma immoo warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Egaa Sumayyaa akkuma viidiyoo irratti argitanii dursa osoo isheen Saayidoodhaan walitti hin dhufinii amantii kiristaanaa akka isheen turtee eegammoo Saayidoodhaan wal bartee Saayidoon immoo musliima waan ta'eef amantii ishee jijjiirrattee gurbaa kana jaalatte jechuudha Yemen keessatti. Asitti wanti hubachuu qabdanii tokko tokko jiru hunda keessanis yoo ta'u baate gaafa biyyarraa akkana gara biyya namaa deemtanii amantii jijjiirrachuu akka faashinaa yookiin immoo akka uffata jijjiirraa wayitti warroonni yaaddanii sammuun keessas hin hatamu jira. Akkasuma immoo kun keessan immoo dhiiraaf jettanii amantii osoo maalummaa isaan hubatanii osoo waa'ee isaan waa'ee amantaa sanaa gadi fageessatanii hin hubanne amantii keessan jijjiirtanii dhiira jaalattaniif barumsa guddaa isiniif taati jedheen amana Sumayyaani. Egaa Sumayyaan maatii hundi ishii kiristaanaa akkasuma immoo haadha ishiin argitu monoksee taatee jirti jechuudha. Isheen kana hunda keessaa hubaatee wanta biyya isheetirraa deemteef Yemen keessatti amantii ishee jijjiirtee Saayidoo jaalatte jechuudha. Egaa immoo Saayidoo eega adeemsa keessaniiti lammaffaa yookiin immoo masaanuun lammaffaa irratti fuudhee jaalalli dura isheedhaaf qabu suni yookiin immoo inni isheen Saayidoodhaaf qabdu suni irrachaa dhufa isinii galee wanti hubachuu qabdanii akka duraa namni isiniif ta'u hin jiru. Jaalala keessatti walitti buutu dhufaa wal qeeqotu jira. Garuu immoo dhimma amantaa ofii jijjiiruu irratti hundi keessaniyyuu sirritti gadi buutanii of madaaluu qabdu. Amantaa osoo hin jijjiirratin hin dursa maalifan jijjiirradhaa waa'ee amantaa sanii beekeen jijjiirradha moo maalifan jijjiirradhaa kan jedhu hundi keessaniyyuu sirritti beekuu qabdu siniin jedha. Dhiifama siniin jedha obboloota koo kanaaf jennaanii warroonni amantii ofii jijjiirtanii dursa amantii jijjiiruu jijjiiradhaan namni sin dhoowwu tokkoyyuu hin jiru. Amantiin na fayyisa jettee kan itti amante jijjiiruu dandeessa. Namni umuriin kee 18 ol yoo ta'e maaliif abbaa keetiif haadha keetiif ajajamuu dhiisuu dandeessa waan ta'eef namni si daangessu hin jiru. Garuu immoo gaafa jijjiirrattu dhiiraaf jettee osoo hin taane amantaa san dhugaadhumaan dhugaasaa waa'eesaa bartee yoo jijjiirratta ta'e akkasitti gama simmiineen amantaa jijjiirrachuu dandeessu. Amma intalli kun jechuudha Sumayyaan hundinuu maatiin kiristaana wanna ta'eef
akka isheen amantaa jijjiirrattee gara biyyaa deebite hin beekanii. Sababa sanirraa kan ka'e ijoollee maaf kiristinnaa hin kaastu atis immoo maaliif hin cuubbamtu jedhanii kan itti kaasan jechuudha. Isheenis isarraa kaateti ijoollee kootis kiristinnaa nan kaasaa ofii kootiitiin immoo nan cuubbama kan jettee isheen deebisaa jirtu jechuudha. Maaliif jennaani dhiiraaf jettee yookiin immoo Saayidoodhaaf jettee jijjiirratte waan ta'eefi amantaa ishee duraatti deebi'uu fi osoo Saayidoo waliin akkuma duraanii waliin jiraatan ta'e amantaa ishee hin jijjiirrattu. Garuu immoo sababa Saayidoo faana gidduu isaanii gaappiin uumamee fi amantaa isheetti akka deebitu dirqamaa jirti jechuudha. Asis achis warroota amantaa dhiiraaf jettanii jijjiirrattaniif barumsa guddaa isinii taati jedheen amanaa obboloota kooyi. Kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu waa'ee amantaa beekadha. Deebi'ee immoo waa'eedhuma iddoo biraatirree yookiin immoo amantaa gaafa jijjiirrattan namaaf jettanii namni isiniin jedhee osoo hin taane amantaa sanii yoo gara kiristaanaa dhuftatee kiristaanummaa isaa macaafa qulqulluu yookiin immoo mana amantaa sanii deemtee dubbisuu qabda. Gara musliimattis deemta yoo ta'e isaanis akkasuma immoo kan quraana ittiin barsiisan qabu waan ta'eef namni si oofeef osoo hin taane ati ofii keetii mataa keetiin of ajajjee gadi buutee dubbistee jijjiirramuu qabda malee namaaf jettee ebelu isa ordofeedhaaf ebelu inni kun daandii dhugaatii inni kun daandii sobaati sababa siin jedheef qofaa amantaa kee jijjiiruu yookiin immoo dhiisuu hin qabdu siin jedha tokkoon tokko keessan ijoollee reefu biyyaa baatanii. Kanaaf jennaanii hundi keessaniyyuu dhaabbadhaatii of madaaladha. Ani eenyu maalan hordofaa akkamiin hordofaa jira maaliin beekaa waa'ee amantaa kootii ammaman beeka jedhaati gadi taa'atii of madaalaa isiniin jedha. Obboloonni koo hundi keessaniyyuu dhaamsi kun dhaamsa koo hunda keessaniif isinii ta'a jedheen abdii qaba. Egaa viidiyoo baay'ee isinitti hin dheeressu hundi keessaniyyuu amantaa keessan sirriitti beekadha. Shawwadaminaadha zim jettanii iddoon taanetti akka hin kufne isiniin jedha obboloota koo hundi keessaniyyuu amantaa kamiyyuu hordofaadha. Akka hin shawwadamne isiniin jedha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan ta'e like, share, subscribe godhaadha. Hiriyoota keessaniifis immoo share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii hanga yoonaa na faana gootaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Nagaan.